Ayyaa kam? Nagaa. Nageenyi badhaadha. Obboleessa eenyu jedhamta? Maqaan koo Ah, Gargaaraa Saajin Ahmed Shariif jedhama. ah. Gargaaraa Saajin Ahmed Shariif Saajin Ahmed Shariif. Eessa hojjetta? kan hojjedhu Ah, godina Arsii ah, aanaa Inqilaabii ah. hojjedha. Godina Arsii aanaa Inqilaabii Inqilaabii. Okay. Iddoon dhaloota keetii eessa? Harargee godina Harargee lixaa Aha. aanaa Tulluu Aanaa Tulluu Tulloo. Maaliif dhufte as? as kan dhufe Ah, iddoon dhufe kun ah. iddoo waraana adda bilisummaa uummata Oromooti. Okay. Waamicha waraanni adda bilisummaa Oromoo Okay. naa godheen Okay. kabajaan Okay. isaan biratti dhufe jechuudha. Waamicha obbolummaa kan waraana adda bilisummaa Oromootii fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo godhe kabajjitee dhuftee jechuudha. Eeyyee. Kanaafuu kaayoo kanatti sii galee kaayoon dhugaa karaan uummata Oromoo ittiin bilisoomsanuu fi karaan uummata Oromoo garbummaa jalaa ittiin baasanu karaan qabsoon haqaa qabsoon dhugaa qophii qabsoo hidhannoo yookaan kan waraana bilisummaa Oromoo gaggeessu qofa waan ta'eef kanaafuu waamicha kabajjitee dhuftee jechuudha. Eeyyee. Ayyee galatoomi. Ati eenyu jedhamta obboleessa? Ani Arba Godaanaadha. Arba Godaanaa. Hojiin kee maali? Hojiin kiyya milishaa. Milishaa gandaati. Ganda kam hojjetta? Tuulaa magaalaa. Ganda Buudaa Magaalaa. Eessa iddoo ati amma jirtu kun eessa? Mooraa adda bilisummaa uummata Oromoo. Mooraa waraana bilisummaa Oromooti. Okay. Maafi dhuftee ati? Ani waamicha adda bilisummaa uummata Oromoo waan godheefi Okay. si dhiyaadhee dhufe. Waamichi atis akkuma Saajin Gargaaraa Saajin Ahmed Shariifii waamicha obbolummaa kan waraana bilisummaa Oromoo hanga adoolessa shaniitti ilmaan Oromoo kan raayyaa ittisa biyyaa poolisa idilee akkasuma poolisa humna addaatii fi milishoota jiran hundaa fi waamichaan godhe kabajitee dhuftee jechuudha. Kabajjee dhufeera. Hamma dhuftanetti karaa kanatti isin kaleessa nama mooraa qabsoo yookaan mootummaa har'a biyya bulchuu kana keessa warra ture warra waraana mootummaa keessa turtane eega achi dhuftane dararaan wanni waraana bilisummaa Oromoo isinirra godhe kalee siyaasa biraa deeggaraa turtane yookaan siyaasa kalee isin hordoftan kan biraati jechuudhaan wanni isin burjaajessan wanni isin doorsan wanni isin dhaanane maanti jira erga dhuftane. Hin jirtu nyaata wantoota waan tokko hin qabne. Jaalalaa fi kabajaan isin simatanii jechuudha. Laafummaa maali wanti dhibeen hin jiru. Hin jiru. Simannaa gaarii maali. Waan ofii nyaatanu ka isin dhoowwatanii yookaan waa ofii nyaan wanni isaa isin kennan maanti jira. Hin jirtu. Hin jirtu. Saajinata kana nama tokkootti rakkoon as keessa jiru maaneeti hamma dhuftetti haga waamicha obbolummaa kabajitee dhuftetti rakkoon as keessa si qunname maanti jira. Akka waamicha kabajee dhufeen biyya gaafa waamicha kabajee dhufeen rakaasee wanti rakkoon na qunname hin jiru rakkoo tokko malee guyyaa irraa ga'ee akka ture gammachuun gadda tokko malee turuu fi ibsadha jechuudha. Nyaataa dhugaatillee akkuma isaan nyaatanitti akkuma isaan nyaatanii dhuganitti kanaafillee kennaa waliin nyaataa ture jechuudha. Kanaafuu kabajaaf jaalalaan isin simachuu malee wanni isin miidhanee fi wanni dararaa isinirraan dhaqqabane burjaajessiisaa fi sodaachisiis hin jiru jechuudha. Okay. As keessatti yeroo ilaaltanu fakkeenya mootummaan kanaan dura waraanni bilisummaa Oromoo shororkeessaadha nama nagaa ajjeessa kaanii hidhaa qabeenya uummataa saamaa jedhaa ture haga dhuftanetti waraanni bilisummaa Oromoo yoo akkana ilaaltan akka mootummaan jedhee irratti olola oofsan jiramoo dhugumaanii akkuma uummata Oromoo woboon gaachana keenya jedhu waraanni bilisummaa Oromoo kasaba isaatiif dhaabbate moo kasaamicha sabaatiif dhaabbate akkamitti ilaaltan? Ani akka kootti akkatti ilaalu akka mootummaan jedhetti osoo hin taane akka uummanni waraanni adda bilisummaa Oromoo gaachana keenya jedhee akkuma raajjataa ture akkasumatti argee akkasuma dhagaalee ture akka itti dhagee osoo hin ta'in akka itti argee turre bal'aadha jechuudha. Haalli amma waraana bilisummaa Oromoo irra jiru kan uummata isaatiif qabsaa'ee beela'ee dheebotu jiru kun yeroo ilaaltanutti qabsoo har'a inni godhu jiru kun qabsoo uummata miidhumoo qabsoo uummata ifatti baasu akkamitti ilaaltan? Akka itti ilaalu qabsoon kun qabsoo uummata fayyadu malee qabsoo uummata miidhu osoo hin ta'in kan uummata bu'aa buusa. Kanaafuu woboonni qabsoon godhu jiru qabsoo hidhannoo kaadhaan gaggeessu qabsoo daandii sirriiti jechuudha. Kan uummataafis bu'aa buusu biyya Oromiyaatiif uummata Oromootiifis kan bu'aa buusu jechuudha. Kanaafuu gama keessaniin fakkeenyaaf isin kaleessa iddoo biraa turtane akka gurraan dhaga'aa turtanetti jechi jedhamaa mootummaan har'a shororkeessaa dhadhee dhaaba adda bilisummaa Oromoo irraa jechi inni labse jecha biraati. Hamma dhuftanetti woboon immoo gochoota kana hundarraa bilisa akka ta'e nama nagaa ajjeesuurraa qabeenya uummataa saamuurraa uummata isaa burjaajessuurraa qabsoon woboon godhuu jiru qabsoo bilisaa akka ta'e argitanii jirtan. Kanaafuu gama keessaniin dhaamsi isin waraana bilisummaa Oromootiif dhaamtanu akkasuma hiriyoota keessan ka har'a mooraa
mootummaa hidhatanii hidhannoo mootummaa keessa warra jiranuu fi dhaamsi isin dhaamtan maantidha akka keessanitti fakkeenyaaf hiriyoota keessaniif. Akka keenyatti Okay. akka mataa kootti wanti dhaamu waraana adda bilisummaa uummata Oromoo kanaaf Okay. wanti dhaamee deemu haalli itti jiran kun haala bareedaa Okay. haala gaarii simannaan isaanillee Okay. haala gaarii waan ta'eef Okay. haala kanaan akka itti fufu jajjabaadhaa kanumaan Okay. karaa bareedaa hin jirtaniif Okay. karuma kanaan ittiin fufa jabaadhaa hiriyoota kiyyaallee tarii hiriyoota kiyya kan bakka jiranittillee wanti dhaamu Okay. haala kana gadi fageenyaan gadi bu'ee Okay. ibsuufi barbaada jechuudha. Bareedaa. Haala gaariidha. Obbo Arbatoo. Alleen haalli adda bilisummaa uummata Oromoo kun keessa haala gaarii jedhama. Ani karaa akka dhageenyatti namni gongomaa seenee mataa isaa bosseettoo keessa bacaanutti fakkaate. Okay. Hin ajjeesanii bosseettoo kanii jechuudha. Akka durii jedhanutti. Weerara uummati oofaa deema. Okay. Amma gaafa as seenu immoo haala gaariin wanti dhibiin hin jiru, cunqursaan dhibiin hin jiru, qonnoo ofirraa diriirfannee bulu jirra amma. Okay. Kanaafuu qabsoon yookaan waraanni qophiin yookaan qabsoo hidhannoo kan waraana bilisummaa Oromoo gaggeessu jiru kun daandii sirrii waan ta'eef haaluma kanaan itti fufaa jettan. Itti fufaa jenna. Galatooma fayyaata isinis waamicha obbolummaa kabajjitanii dhufuu keessanii fi baay'ee isin galateeffannaa. Ilmaan Oromoo ka har'a mooraa diinaa keessa ta'anii uummata Oromoo dararaa miidhaa lubbuu uummataatiif qabeenya uummataatiin taphatan ergatama mootummaa biltsiginnaa adootiin jedhu kanaa fudhatee warra achitti uummata dararaa ofiifuu qarbaraa garbummaa jala jiraate qawwee garbummaa baatee qawwee diinaatiin warra uummata doorsisullee akka waamicha obbolummaa kana nu dhaqqabsiichane isaanii achi jala akka baanu isiniin jenna. Galatooma ulfaadhaa fayyaa nuuf ta'a. Isinillee galatooma ulfaadhaa nagaa nuuf ta'a. Galatooma ulfaadhaa fayyaa ta'a. Saajin baay'ee galatooma.